Godina Kibba Lixa Shawaa aanaa ammayyaa keessatti haleellaa hidhattoonni raawwataniin namoonni 10 caalan ajjeefamuu jiraattonni BBC'tti himaniiru. Jiraattonni kunneen ammallee sodaa nageenyaa waan qabaniif maqaan isaanii akka ibsamuun barbaadan. Eessumnii fi ilmaan soddootii isaanii jala ajjeefamuu kan himan jiraataan aanaa kana rakkoo turee fi miidhaa mudate akkanaan maatii olaanaatti himaniiru. Godina Kibba Lixa Shawaa jedhama aanaa ammayyaa keessatti ganda Abuyyee Jabbilaal jedhamti. Gootii sun immoo gootii Gaallee jedhamti. Gadda halkan sa'aatii 3 walakkaatti namoonni kun saba Amaaraatii afaan Amaariffaa dubbatu. Baay'inni isaanii yoo xiqqaate 50 ol waan ta'an dhufanii uummata naannoo sanaa san marsaniituma hidhattoota iddoo sanaas walii gargaaranii tarkaanfiidhuma waa raawwatan. Manum seenaniiti namoota 10 irratti ajjeechaa lubbuu raawwatanii kan maatii tokkootu walii galatti nama 4 kan naannoo isaa 3 walakkaatti raawwatanii horii 2 beellada 2 sangoota 2 fudhatanii achumaan deemanii deemanu naannoodhuma aanaa Abasgii jedhamutti asii achi deemanii cumaan bakka namoonni biroo iyyumaan itti birmatee dhaqee namoota muraasa namoota 2 mayyii immoo kan rukutames baatanii gara mana yaalaa geessanii egaa ijjitti jabaatii jennaan sanaan boodatti gadhiisee deemanii gochan taane raawwatanii tokkoffaan qalanii sakaan immoo rukutanii namoota maanguddoota kanaaf nadheen kana nama 3 walirratti ajjeesanii deemanii humna hidhate immoo nama 2 ajjeesanii ummanni itti ba'ee iyya kaasee iyya sanaan dhaqee bakka jarrii xinnoo ishii bakka ummanni naa iyya guddisee jiru baay'inaan naatti birmattee jiru achumaan socho'anii gara naannoodhuma Abasgee jedhamutti naannoo Raagatti gara satti godina Raagatti deebi'anii kanaan raawwatan guyyaa gaafsana. Haleellaan kun meeshaa waraanaatiin kan raawwatame. Meeshaa waraanaa waan automaatikii tokkofamu waan isaan naa ilaalamu desiis mudda lafti bari meeshaa kan naa ilaallu meeshaan dhukaa'eef naa gafuun ilaallu meeshaa dhiitii sinaapiraa kanaaf dhiitiin sinaapiraa kanaaf qaba kan matirejensii kanaaf bireeni kanaaf of keessaa qaba ganama iddoo dhukaa'e ganama kan adda lafti isheen naa ilaallu. Biras immoo kan akka kun shattaa yookaan gajara jedhamu tokko jira. Meeshaan sagalee hin qabne namoonni kan amma isa tokko kan ajjeesan baasaan jiranii isaan bakka jiru kanaan raawwataa ba'an kan waan isaan raawwatan kan waan kana fakkaatedha. Eenyu jechaa kana kan raawwate gareen kun eenyu? Amaariffaa ta'uu gaatu kun beekuti kifat jiru bakka annaa dubbatan kan isaan dhufanis naannoodhuma Abasgee irraa nacha'anii kan hin deebi'anis garuma Abasgeetti deebi'anii isaan kanaa afaan Amaariffaa dubbatu jarri beekamoodhuma gaa jarri jenna kan nuti kan beeknu duraanis immoo gocha kana kan raawwatan jaruma doorsisa duraanis immoo jira kan isaanii bilbila kanaas bilbilanii namoota beekan bilbilanii sinii dhufnaa sinii raawwannaa sinii goonaa sinii guggumnaa sin finna kan jedhamu jechuudha akkanaa waan duras kan darbataa turaniif bakka kanatti isaanumatu raawwate nakaanan biraa hin jiru naannoo isaas kan jiru immoo Killi sabaatti yookaan naannoo 7 keessa kan jiran jala malee mituun jiru buqaalee kan deeme isaanuma kan. Sababni haleellaa kanaa maal jettanii addu seen? Yeroo duraanii aanaa noonnoo kan jedhamu gara garasii sanarraa abaa'uudhaan iddoo nukaasanii abaa'oon nukaasaniiti jarri bira hin jiranu asii ka'anii naannoo sanatti galan yookaan godina sanatti galanii amma gaa kan kaase gochisa kan raawwate kan walitti bu'anii duraanii waraana abaa'ootu kan raawwate Oromoodhuma Oromoo walataan Oromoo waan ta'aniif gocha kana kan raawwatu Oromoodhuma waan ta'aniif kana raawwannati kan buqqeessu Oromoodha jechuudha malee waan dabraa waan ta'eef keessa qabamu hin jiru. Jiraataa biraan abbaa isaanii dabalatee miseensonni maatii hedduu jalaa ajjeefamuu nutti himaniiru. Jalqaba baatii kurnaffaa gaafa guyyaa 9 aanaa ammayyaa ganda Abuyyee Jabbilaal bakka gootii Gaallee jedhamtu irratti jecha beellada 30 jala waan naqanuu fi nama tokko lubbuu baasanii haadha warraa miila irraa muranii kan deemanidha jechaadha. Taansee deengada baatii 11ffaa gaafa baatii 9 guyyaa 9 jechaadha. Ammas itti deebi'anii akkuma sanatti gareen suni gareen sinxaaleeyyii Hamaaraa jedhaman wal ijaaranii kanneen ganda keessaa buqqa'anii fi ganda biroo keessaa wal ijaaranii dhufanii gaafa guyyaa 9 baatii 11ffaa halkan keessa naannoo sa'aatii 4 fi walakkaa kabaabii irratti gootiidhuma jalqaba miidhan sana keessatti ammas miidhanii deemanii namoota 10 kan lubbuun bahe kaleessa awwaalle bataskaana ganda Abuyyee Jabbilaal naannoo Asoolee jedhamutti Goorgisii jedhamutti awwaalle. Isinirraa namni du'e jira bakka maatii keessanitti miidhaan isinirra ga'e maali? Ana abbaa kiyya abbaa na huume ture abbaa kan ko maatiin mucaa bulchaa gandaa deengadda uummanni bakka buufate haatis abbaanis ilma boleessaa isaa hin hafne dubartoonni 2 ollaadha akkasumatti du'anii mucaan barataa kutaa 8 barana qoramee gara 9tti darbe ilma akkamii kan biyyaaf ta'a jennee abdii boruu irraa qabnu innis hin du'e kanneen kanatu nurratti raawwate madoon nama 3 tokko hospitaala ammayyaa jedhamu sana ciisaa jira tokko hospitaala Finfinneetti wal dabarsanii kan jirudha tokko immoo seenaa taa'ibaa wurtuu keenya jirtu irratti yaalamaa jirti kana kanaan nu quunnamee rakkoon keenya kana hundi keenya qulqulleeffannee jirra waan shakkii biroo wanti inni qabamtu hin jiru. Maaliin haleellaa raawwatan meeshaa waraanaa waan akka qawweedha moo meeshaa biraadha moo haala kamiin dhukaasatu baname?
dhukaasa banamee qawwee illee meeshaa kilaashii jedhamu kan xiyyitii 30 nyaattu illee hin qabu. Meeshaa bireenii jedhamu illee rasaasni isaallee kan achitti keessaa gannamee ragaadhaaf kun amma nama harka kan jiru rasaasni bireenii lama harkaa bu'ee jecha. Kun ragaa qabatamaadhaaf inni obboleessa kiyya hangafa kiyya harka jedhama kun asuma nurkaa jecha. Meeshaawwan adda garaatiin kan rakkoo kan nurra qaqqabsiisanii milishaan hidhatee jiru tokko du'e. Obboleessi milishaa sanas biratti du'e innis isa hojii nageenya deeggaruudha kan dhufe biratti du'e namoota kurnan sana keessa jiru jechuudha. Haleellaa mudate jedhame kanaan qaamolee nageenyaa mootummaa akkasumas maatii qondaala mootummaa keessaas namni ajjeefamuu jiraattonni himaniiru. Bulchaan aanaa ammayyaa Bogeetachoo Galaanaa rakkoon mudatee fi miidhaan qaqqabe maal akka ture akkasumas haleellaan kun eenyuun akka raawwate akka nutti himaniif gaafannee turre isaanis dhimmoota kunneen irratti odeeffannoo nuuf kennuuf waadaa erganuuf seenanii booda bilbila cufatan. Atuuf Itoophiyaa akka bulcha TPLF fi seenaasaa waggoota 50 keessatti qormaata isa guddaa jedhu keessa seenuu ibsee ammayyuu taana dabalata qaba. Adda bilisummaa uummata Tigraay ibsa baase keessatti koree giddu galeessaa keessa aantummaa uummataa dhabuun faayidaa dhuunfaaf socho'uun baay'achuu ibse. Kanaafis qindaa'anii hojjechuun akka hin danda'amne beeksise. Rakkoon koree giddu galeessaa keessatti isa mudate garee wal ijaaruu, faallaa dimokiraasii ta'uu, gandummaa, ilaalcha namalee jedhuu fi malaammaltummaadha jedhe. Waraanni kaaba Itoophiyaa erga eegalamee dhaabi kun tarree shororkeessaa jala seenee ture. Boordiin filannoos beekamtii dhoowwachuun qabeenyi isaas dhaalame. Erga waraanni waliigaltee nagaan xumuramee booda garuu hariiroo mootummaa federaalaa waliin qabu suuta fooyyessaa jira. Dhihoodhumallee shororkeessaa jedhamuun isaa kaafu labsiin baheera. Paartichi deebi'ee boordii filannootti akka galmaa'us ministeerri haqaa sochiirra jira. Dhaabii ministeera muummee Abiy Ahmad aangootti dhufuun dura siyaasa Itoophiyaa keessatti olaantummaa qabaataa ture. Rakkoo keessoo isaa wayita ibsu mootummaan federaalaa dhaaba seerawaa ta'uu isaatiif beekamtii akka kennuuf gaafate. Rakkoon koree giddu galeessaa keessatti uumame ba'aa ulfaataa akka baadhu na taasisee jira jedha ibsi dhaabichi baase. Dhuma bara kanaa dursees yaa'ii waliigalaa akka gaggeessuu fi kaayyoon isaas hiree dhaabichaa mirkaneessuu akka ta'e beeksise. Naannoo Amaaraa godina Gondar lixaa buufata poolisii irratti haleellaa raawwateen humnoonni nageenyaa hedduu ajjeefaman. Haleellaan kun naannoo dawoo baqattootaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii bakka baqattoonni Sudaan baay'een itti baqatanitti qaqqabe hirphaa gammachuu. Haleellaa buufata poolisii naannoo dawoo baqattootaa Kumaar jedhamu cinaatti raawwatameen miseensonni poolisii ajjeefamuu namoonni taatee sana argine jedhanii manni. Hidhattoonni haleellaa kana raawwatan eenyummaan isaanii hin beekamne. Kaampii baqattootaa Kumaar naannoo buufata poolisii haleellaan kun itti raawwatametti argamu keessa lammiileen Sudaan, Eertiraa fi Sudaan kibbaa 1000 lakkaa'aman keessa da'eeffatu. Nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin dhahamne kan gaafate baqataan tokko BBCtti akka himetti haleellaa sanaan yoo xiqqaate poolisoonni 9 ajjeefamuu fi kaan madaa'uu himeera. In the morning 6 a.m. I think the unmanned armed groups entered the camp and there. Ganama sa'aatii 12tti gareen hidhate eenyummaan isaan beekamne kaampii poolisii federaalaa seenuun haleellaa banan. Yeroo dheeraaf walitti dhukaasaa turan. Gara sa'aatii 1 fi walakkaan ta'aa ture. Sana booda namoonni kaampii seenuun namoota lubbuun hafan baraaruuf yaalan. Reeffa poolisotaa 9 argan. Poolisoonni biroo miidhamanis jiru. Baqattoonni kunneen namoota madaa'an gara kilinika naannoo kaampii sanatti argamutti geessan. Eegasii sa'aatii 3 yookiin 4 booda ambulaansiin tokko dhufte kanneen miidhaman kaafte. Baqattoonni humna qaban ammallee ba'uuf yaalaa jiru. Baqattoonni deeggarsa hin qabne garuu ammas achuma jiru. Namni taatee sana ijaan argee jedhu kan biraan akka himanitti haleellaan kun har'a barii jala naannoo sa'aatii 11tti kan raawwatame ta'uu ibsuudhaan torbammoo madaa'uu isaanii naan booda miseensonni raayyaa ittisaa gara naannoo sanaatti bobbaafamaniiru jedhame. Dhihoo da'oo baqattootaan keessa jiraadhu bira dhufanii turan. Poolisoota federaalaa ta'uu isaanii fi mana isaaniirraa gara buufatichaa akka deeman natti himan. Anis akkasuman jedhee yaade. Haalli jiru hammaataa ture. Waan goonu hin beeknu turre. Qondaala dhaabbata biyyoota gamtoomanitti bilbille. Da'oo baqattoota keessaa hin bayinaa qaama dhimmi ilaallatu waliin haasofnee isin baraarraa jedhan. Ambulaansii fi loltoota muraasa nuuf erganiiru. Loltoonni ammallee nu bira jiru. Ji'oota muraasa darban keessa baqattoonni Sudaan hedduun haleellaa irra deddeebiidhaan irra qaqqabuu fi deeggarsa gahaa dhabuudhaan da'oo baqattootaa dhiisanii baqachuuf dirqamuu ibsaniiru. BBC'n haleellaa har'aa kana ilaalchisee dhaabbata biyyoota gamtoomaniirraa deebii argachuudhaaf yaaleen milkoofne. Kun kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya yeroo ammaa fiinxaaleeyyii namaaraa uummata keenya irratti rakkoo fidaatiin jirti. Godina Shawaa Kibba Lixaa akkasuma godina Shawaa Roobii akkasuma Wallagga keessattis waraana bantee uummata keenya dararaatiin jirti. Dararaa hedduu uummata keenya qabeenya irraa saamaatiin loon irraa saamaatiin akkasuma qabeenya adda addaa irraa saamtee mana isaanii gubaatiin daangaa dabarteetiin Oromiyaa keessatti gartee hedduu takka uummata dararaatiin jirti. Sininjaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya isaan ammoo nagaaniin biyya keenya keessa jiraataa jiranii naannoo Oromiyaa keessatti jiraataa jiranii
naannoo Oromiyaa keessa ta'aniitiin sirra dalaguu jiranii qeerroon Oromoo waan kana maaliif ilaalcha keessa galchuu dadhabdee akkasiin isiniin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya fiinxaaleeyyii Amaaraatti yeroo ammaa kana hedduu jabaateetiin jira. Uummata keenya irratti haadha abboota keenya irratti ijoollee obboleeyyan xixiqqoo hunda irratti gartee hedduu faamilii guutuu fixaatiin jirti. Isiniin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya daangaan keenya eegamuu qaba. Daangaan keenya sararamuu qaba. Daangaa keenya diina irraa tiisuun dirqama. Daangaa keenya gartee akka daangaatti dabranii daangaa keenya hin saamne fiinxaaleeyyiin tuni uummata keenya irratti rakkoo uumaatiin jirti. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya yeroo ammaa kana dadhabbinni uummata keenyaa hedduu takka kan mul'ataatiin jiru. Akkasuma humni addaa mootummaa naannoo Oromiyaatis akkasuma poolisiin adda addaa naannoo fi akkasuma poolisii mootummaatis waan kana ilaalcha keessa galtee uummata irraa dhowwuu hin dandeenye. Isiniin jaa yeroo ammaa kana Amaarri Oromiyaa keessa jiraatu nurraa ka'uu qabaa ka jedhu gabaasa kennaa. Kabajamtoota ta'e jaalatamtoota keenya qeerroon Oromiyaa socho'uu qabdi. Wallagga yoo miidhamte nu hundatu miidhamee, Shawaa yoo miidhamte nu hundatu miidhamee, daangaan Oromiyaa yoo saamamte nu hundatu saamamee kana waliin kan ilaallu taasisumaan nu hordofaa isiniin jecha kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya miidhamee uummata keenya hedduu takka nu dararaatiin jira, nu dhukkubsaatiin jira. Dhukkubbii nu dhukkubsaatiin jiru kana qeerroon Oromiyaa maaliif calliftee Amaara Oromiyaa keessa taa'ee nagaa nyaatee nagaan dhugee sirratti dalagaatiin jiru akkamitti teennee laaluu dandeenya? Akkamitti teennee ofirraa dhowwuu dadhabnee? Akkamitti teennee ofirraa laallaa? Wanni achi dhaqqabe nu hunda dhaqqabdee, wanni Oromoo tuqe nu hunda tuqxee, daangaan keenya sararamee daangaan keenya gartee nu eegamuu qaba. Fiinxaaleeyyiin akkuma gartee keessa burraattee uummata keenya dararaa irraan gahaatiin jirti. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya miidhaa kan akka gartee waliin qoodamnu ta'a. Uummata keenya kan Wallootii fi akkasuma uummata keenya gartee kan Wallaggaatis akkasuma kan Shawaatis naannoo adda addaa keessatti miidhaan uummata keenya irra gahaatiin jira. Miidhaa gahaatiin jiru kana qeerroon Oromiyaa Amaara Oromiyaa keessaa kana sochoosuu qabdi, kaasuu qabdi, ofirraa baasuu qabdi. Achi galanii waraanaan walumatti haa seennu. Akkasiin isiniin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota miidhaan saba keenyaa hedduu takka nu dararaatiin jira, hedduu nu cinqaatiin jira. Gara hundaaniin uummata keenya irratti roorroon saamamaatiin jirti, roorroon irra geggeeffamaatiin jirti. Gama mootummaatiin uummata kana irratti geggeeffamaa jirti. Gama fiinxaaleeyyii Amaaraatiin uummata kana irra geggeeffamaatiin jirti. Isiniin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya dubbii tiyya sana qeerroon Oromiyaa yaada keessa galchitee akka laaltuun abdiin qaba. Isiniin jaa asumaan na hordofaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya hedduun isin jaaladha.